Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ashama harkafuuni daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kanneen iddoo garaagaraa teessanii sagantaa tana daawwachaa jirtan nageenya rabbii guddaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jenna. Guyyaa har'aan tana sagantaa addaa haala addateen isiniif dhiyaatu takka qabannee isiniif dhiyaannee ni jirra. Yeroo sagantaan tunoo maali? Akkuma daawwachaa jirtan ustaazota fuulli isaanii haariyataan akkasumas kanneen duraan beektan dabalatee Sheekh keenya Sheekh Jamaal Haajitii waliin isaanii taa'aa jiruu fi akkasuma isaanii waliin haasa'aa jiru argaa jiraachuun keessan beekamaadha. Hundi isaaniitu barsiisota mana barumsaa adda addatti mata mataadhaan barsiisan qaban. Yeroo maaliif walitti qabaman? Madarasa ijaaruuf immoo masjiida ijaaruuf majlisa ijaaruuf immoo eebbawiitii walitti dhufan. Ni hanga xumura sagantaa teenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Kan argamnu magaalaa Harar mana Sheekh Jamaal Haajiitti. Ustaazonni ilaalaa jirtan kun ammoo madrasaa ijaaruuf yookaan majlisa ijaaruuf yookaan masjiida ijaaruuf walitti qabaman osoo hin taane waan adda ta'e tokkoof walitti qabaman. Murteessaa wantoota kana hundaa kan ta'e nama ijaaruudhaaf kan walitti dhufanidha. Isaan kana walitti fidanii mataa isaanii ijaaruu fi tokkummaa amantaan Islaamaa itti ajajjuu gad dhaabuudhaaf kan walitti qabamani. Akkuma isinitti himnee turre ustaazonni kunneen hundinuu mataa isaaniitti mana barumsaa barsiisan qaban. Dhiiroo manni barumsaa isaanii kunoo kanuma akka nuti itti deemnu kana moo kan biraati. Alama nuti deemnee itti barannu kana osoo hin taane iddoo hundinuu galgalarraa yookaan guyyarraa itti seennuu fi yaada keenya garasitti irratti waliin gallu akkasumas maallaqa irratti qisaasnee wantoota garaagaraa achirratti ilaaluudhaan yeroo keenya hin fennu qilleensa irratti yookaan onlaayinii irratti warreen barsiisanidha. Yeroo namoonni hedduun maalaa yaa'anii fi wantoota hin barbaachifne hedduu sooshaal miidiyaa irratti yookaan qilleensa irratti jechuunis onlaayinii irratti dabarsanitti yeroo isaanii aarsaa godhuudhaan barattoota haala mijataa ta'een mana barumsaatti deemanii baratuu hin dandeenyeef akkasumas kanneen dhukkubsatanii hospitaala yookaan mana ciisaa jiranii fi kanneen mana namaa hojjetan kan mana barumsaa deemuuf hiree hin harkatin dulloomanii mana barumsaa deemuuf kan hin dandeenyee fi kan kana fakkaatan haala addateen walitti qabanii huruufa kitaaban garaagaraa kanneen afaan salaataa isaan barsiisu aqiidaa irratti isaan jabeessuu fi hadiisa garaagaraa irraa gonfatamu kan barsiisaa jiranidha. Irra hedduun isaaniitis yeroo barnoota isaaniitiin alatti achirra kana barsiisanii malee ifiifuu warra waliin beeknetu keessa jira. Kunnoogaa akkuma argaa jirtan onlaayinii qofarraan nama barsiisaatti fufnu osoo hin taanetti walittis dhufnee waliin haasofnee waliin mari'annee gara fuulduraatti deemuudhaan akkasumas du'aa'illee waliin goonee dhaamsa waliin dabarsinee tokkummaa keenya cimsuu qabne jechuudhaan nama kanaan dura irra hedduun isaanii irratti barachaa turan Sheekh Jamaal Haajii gara mana isaa kan magaalaa Harar deemuudhaan haala adda ta'e kanaan walitti dhufanii waliin dabarsaa jirani. Ustaazota yookaan barsiisota markazoota 35 oltu walitti dhufuudhaaf baallamate. Kan rabbiin fadheenii walitti qabama kanarratti argame garuu ustaazota markazoota 26 barsiisanidha. Isaanis tokkoffaan markazul Aqsaa kan ustaaz Abuu Zeefaadhaan barsiifamu, lammaffaan markazu Daarussalaam kan ustaaz Saabir Shaafiitiin barsiifamu, sadaffaan markaza Daandii Xaliil kan ustaaz Ali Ahmaddiiniin barsiifamu, afraffaan markaza Sheekh Bakrii Sabaloo kan ustaaz Aliyyiin barsiifamu, shanaffaan markaza Taqwaa wal Imaan kan ustaaz Mujaahidiiniin durfamu, jahaffaan markazul Ilmi kan ustaaz Mu'aaziin barsiifamu, torbaffaan markaza Gaaddisa Qur'aanaa kan ustaaz Asladdiin Aliitiin barsiifamu, saddeettaffaan markaza Nuurul Shamsii kan ustaaz Abdurrahmaan Ziyaadiin barsiifamu, sagalaffaan markaza Zillul Hayaat kan ustaaz Ibrahim Abdallaatiin barsiifamu, kurnaffaan markaza Abdallaa ibnu Mas'uud kan ustaaz Ahmaddiiniin barsiifamu, kudha takkaffaan markaza Nuurul Imaan kan ustaaz Kaalidiin barsiifamu, kudha lammaffaan markaza Daarul Ilmi kan ustaaz Abul Khayraddiiniin barsiifamu, kudha sadaffaan markaza Hamzaa kan ustaaz Yaasiiniin barsiifamu, kudha afuraffaan markaza Daarul Ulum kan ustaaz Abuu Shamsiin barsiifamu, kudha shanaffaan markaza Tawbaa kan ustaaz Najjaashiin barsiifamu, kudha jahaffaan markaza Fajrul Islaam kan ustaaz Xaalibul Khayriin barsiifamu, kudha torbaffaan markaza Sunnaa Rasuulaa kan ustaaz Abdul Jaliiliin barsiifamu, kudha saddeettaffaan markazul Qur'aanii wa Sunnaa kan ustaaz Abuu Bassaamiin barsiifamu, kudha saglaffaan markazul Hijratayni kan ustaaz Sultaan Kamaaliin barsiifamu, digdammaffaan markaza Ifaa Akiraa Boruu kan ustaaz Mu'aaz Sharafiin barsiifamu, digdamii takkaffaan markazul Furqaan kan ustaaz Fahmii Aliyyiitiin barsiifamu, digdamii lammaffaan markaza Baabul Ilmi kan ustaaz Junaydiiniin durfamu, digdamii sadaffaan markaza Nuurul Imaan kan ustaaz Saalih Muusaatiin barsiifamu,
جدامي أبرفا مركز سلمان الفارسي كان أستاذ أجيب محمد زينين برسيفمو جدامي شنفا مركز قادس قرآن كان أستاذ أزل الدين عليتين برسيفمو كان ملس ورن يادان والانجران غارو موك آمان الرد أرقامو داف ربين مجيسيني فيس إن شاء الله يا ربين جي غرف والدراتي وليك أبما كان دفر رتي ولين أرقام نجاني كم بالمتانيس هد دام أبا والتجيتا ودان ساقنتا كان نگگيسا كان تراني في حسوان كان جل قبن دبر نيس نموتا فيرا كان تران برسيسا مركز الفرقان كانتان أستاذ فهمي علي جيتم ساقنتا قرآن بناني دعاء يرغتان سنين بودم حسو بنينسا كان تايسن برسيسا مركز الأقصى في ولتقبا قمي أستاذوتا مركز كلن سرا كانتان أستاذ أبو حذيفة دام daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan ilaa gammaa daawwachaa jirtan sagantaa addaa ustaazonni yookaan barsiisonni markaza online irratti barsiisanii walitti dhufuudhaan hawaasa keenyaaf ergaa dabarsanii jiranidha. Ilaan gammaatti wantoota hedduu akka irraa barachaa jirtan abdiidha qabna isiniin jechaa akkuma jalqaba irratti isinitti himnee turre mana Sheek Jamaal Haajiitti argamanii achirraa sagantaa kana isinii dabarsaa jiranii. Abbaa irra dhufan kan ta'an Sheek Jamaal Haajiitii fi akkasuma isaan dabalatee keessummaa kabajaa ta'anii iddoo kanatti kan argaman Sheek Ismaa'il Haaji Xaahir ture. Meegaa jalqaba irratti haasawaa guyyaa irraantana ustaazota mana isaa dhufan kanaa fi keessummaa kabajaa isaan taasisanii isaanirraa dhaamsa fudhachuuf isaan biratti argaman kana ilaalchisee maal jaa kan jedhu Sheek keenya Sheek Jamaal Haaji irraa ergaa isaa waliin haa dhageenyu. Daawwattoota keenya kanneen daawwitii duubaan nu daawwachaa jiran haa ta'u kameraa duubaan nu daawwachaa jiran haa taatu kanneen mana kana keessa waliin taa'uudha jirru haa taatu kanneen kameraa duubaan nu qarrasaa jiran haa taatu maaliin jaaga marti keessanuu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Dura irratti rabbiif galanni haa ga'u alhamdulillah muslima nu godhee akkasii wajjiniin fayyaa nu kennee akkasii wajjiniin wal nu beeksisee wal nu barsiisee wal nu jaalachiisee wajjinu nyaachisee wajjinu obaasee wajjinu teessisee kan akka nuti wal simannu nu godhe galanni rabbiif haa ga'u alhamdulillah alhamdulillah rabbiin nabi muhammadin alayhi salatu wassalaami silaaniif rabbii wal taasisuu baate wal jaalachiisuu baate waan dachii tanarra jiru hunda qabeenya kannitee waliin taasiftu jeen wal nama jaalachiisuu kana rabbumaa wal nama jaalachiisa malee laaceelloo wal nama jaalachiiftu addaa nama baafti malee dantaa wal nama jaalachiiftu addaa nama baafti malee nama meeqa ka dantaarra walitti dhufee dura wal faarsee eegas wal arrabsu baay'eedha harkaa jirra waan taaneef jecha jechuudha. Saniif duuba wal qabamiinsi irraa wal qabamiinsa isa ijoo takkaahu kan takkaadhaati. Akkami kan takkaadhaati jennaan maaliif majlisni abaluutii fi majlisni abaluu walitti dhufee tokko hin taane jennee khalafaa dubbachuu malee online kanarratti ni hin dhageenye taha online kana kan siyaasaa isarra fayyadama kan amantaa isaa babal'ifachuu barbaadu amantaa islaamaa irra ka duuluu barbaadu isa fayyadama kan aadaa isaa mul'ifachuu barbaadu afaan isaa mul'ifachuu barbaadu isa fayyadama kanummaan amantaa tana keessa jiru ka firqaasaa waan itti amane ilaalchasaa waan gartee karaa dogoggoraa karaa adda addaa kan bal'ifachuu barbaadu achirratti ol yaa'a ollaa inni kun dirree namni hundi irratti taphatote mammaaksa tokko jira mammaaksa sana asitti dubbachuu barbaada hedduun keessan gurraa illee dhaga'uun dhabdanii gurraa isni qabdanii ni beektanii laakiin wal yaadacheefna jawweedhaa fi waan idhaa wal lola jedhan allaatti hogguu kana jawween mee yoonii fi feeyidaa qabaatte humna qabda siin jedhan yaa allaatti mee gabbuu kaayatteen je wal lola lafa tana gabbuu kaayatteen je akkasitti gaa allaattiin marii goote aboo jawween tun hoggu nama dhooyte summi qabdi akkami akkanan na hubattee qa nu hubattee lafannaa gabbuu ayattiin jenneere lolani dhee namoon dhooynennaan hayyuun isaanii kan irraa qabu ni dheeynaa jeen aboo taa'ee nu dhooyti summiidhaa qabdi jennaan lakkii jeen
dirreetti wal dorgomanii ilaalamaa barjeen nama lama wal dorgomurra dirreetti wal dorgomanii ilaalama akki goonu jeen isiin lafumatti humna qabdi malee hawaaleyna ol fuunaansa humna qabdu jawweeni dheyneetuma haf goonee dura bakka isiin taphatti beeytu san irraa haa fudhannu jeen meediyaatti haa jijjiiruu jeen bakkatti haa jijjiiru meediyaatti jijjiiru jeen haaya jeni jawweedhaan guyyaa kana ballama jeni dhaammatan aboo jawwee deeguma allaattiin tun akkananna hubatte qa naafee isii dhettee barshartatte dheeyte gaaboo summii isiidhaa qopheeffatte gubbaarra marteetuma hat lafaa goote tuumeessa biraan ejjite qa gallakkifte hoggaaniif inni gad dhiyaate dhehee timmas oliin deebi'a hogguu isin gad dhiyaatte dhehee oliin deebi'a akkasi allaattiin jawwee fixxee jen isiniif galaamimma humnallee qabaattu bakka ati hin beekne yoo nifisi geessan tapha lola keessa tapha keessa bakka ati hin beekne yoo nifisi geessan si mohan waan kana jeefi jira fakkeenyaaf manguddoonni ka bilbila fuudhee mee maqaa keessan naa qabi qaboo jiru mee maqaa boluu tokko gaaf tokko anumaaf keessa katabee mee abbaa naa keessaa baase ka jiru kas jaabara akkasimi mee keessaa naa baase maqaan tokko gaafas keessuma katabee ka jiru khalafan leencaa jechuudha mas'alaa feete yoo ni fi gaafatte kitaaba kan banne hin qabnu nama akkana qabna namoonni kun shamarran keenya kan bahara qaxxaamuree obboleeyyan keenya kan bahara qaxxaamuree yookaan bahara qaxxaamuruu baatu asitti hujii manaatiin qabame mana taa'ee yoo ni fi ati khayriidhaa bakka kaa'uu fi baatte jechuudha waan isa shaakalu khayriidhaa bakka kaa'uu fi baatte warra sharriidhaatiif laalee waanni guddisaaf hordoftoota guddisee fi isaaniif kadalagu yeroo fi ajjeese ummata kana bakka buusuudhaa fi haajamna ramadaana kanaan duratti umraa dhayne ni yaadattan umraan dhayne san haa umraa innu malee leenjiidha keessi leenjii jamciyyaan nu geessitee leenjii nuu kannan leenjichi nuu kannan keessatti wanni waa adanurraa illee fuudhan jechu akka addunyaan lafatti isin dhiiftee gablaa baaftee bararte akka jala barartanii nutti himan addunyaan bakka ama 100 duraan jirtu bakka ama 100 dhiisi bakka ama 50 duraan jirtu 50 fagoodha bakka waggaa 20 duraa waggaa 10 duraatu jirtu saffisaan addunyaan deemuudha jirti hay isin ilaa yoomi gaafa nabiitu sallallahu alaihi wasallam habalu maal lolanii misaa'ilan beenu yattanii harka qabatanii teessanii habalee malee tuun bidaadha jechuu barbaaddanii ilaa yoomi gaafasu fardaa fi gaalaa fi harreedha yaabbatanii nuti makiinaan beenu yattanii teessanii maaliifii fi waan addunyaadhaatiinu teknooloojiin kutaa deemuudha jirti maaliifii fi da'awaadhaan uummata kana jala yaane gaara yeroodha namni duume ji'a gubbabbaane jiru warra ji'a gubbaa sun daawaa eenyu eeggata isin malee mootee isaniituma ji'a rabboon kijiba jettanii bu'aan siidhaa ji'a rabboon kijiba jechuudha moo warra ji'a rabbi hesanuu jala yaatanii ichi daawaatti godhuudha ja'aniiti waan ni takka nu geessan waajjira tokko nu geessan waajjirri nu geessan san bakka tana qaamaa qalbii qaceloon naaf fudhadhaa dhaggeeffadhaa waajjirri kun jen afaan 80 oliini daawaa godhee nama afaan 80 ol dubbatu ol manatti gandatti islaameessee sponsora tahee fi umraa bakka tana fidee jedhanii nutti himan duuba akkamitti jenneen sheekha tokko afaan arabaatiin miidhagina islaamummaadhaa jee daawaa godha akkamitti daawaa aalamatti yaaman dawaa aalamaa deema ummanni kun deema gubbaa sibrii hadhooytuu dibee halkanii guyyaa kasilaa inni mi'aawu busheeysanii namatti himan san waan san irraa kaasee lakkii wanni kun deemaa jee afaan arabaatiin himaa jedhan yeroo danni afaan arabaatiin akkasitti hime nuti demoosa gooneeti ka afaan ingiliffaadhaatitti toroggomu as taa'eeti afaan ingiliffaadhaatiin jijjiira kan afaan sawahili akkasi afaan chaayinaa akkasi afaan addunyaa tana guutuu afaan turkiitiin akkasi jijjiiree
isuma kanaatiitu addunyaa arraan tana wal bira gad hin teenye addunyaa arraan tana sa'a laallatee mana galu addunyaa haadha ofii namni dulloota jee mana ajjuusaadhaa jee geessee achitti torbaan keessaa guyyaa tokko laalu addunyaa namni waan fadhetti amanuu qaba jee an dhiirummaan fadhu jee dhiirummaan kara dubartiif deebisuu fadhu addunyaa dubartiin an dhiira ta'uun barbaadeettu addunyaa kun beeladaa loon gabbaru maqluuq afaan hin beene beeladaa gabbaru addunyaa wal awwaaluun hin jirtu wal gubanii sirna gubiinsaa boluu janii walit dhufanii baanziila walin naqanii wal guban addunyaa akkanaa tana keessatti jechuudha kayoon fi daawaan godhettee nama tokkotti dheeyte xiqqoo malee seeraan gaafatamtu nama tokko dubbisuudhaaf nama isan beekne maalin na beekta kasiin jiru yeroo akkasii tana keessatti yoon fi onlaayina kanaan akka ijoolleen tun ammaan tana gurubbii zuumii waan adda addaa jaaranii ijoolleen teenya tan hireen jiruudhaa jiruun nasiibni jiruudhaa biyyoota adda addaa ofe kana akka isaan waan biraan shaakallee irfoonaan illee taatu gurra kaayyachaa waan kana caqasanii nama meeqa kan isaa wallaalaadhaa kutee isaa beekaadhaa ganda deebi'e nama meeqa asi ganda du'aa ibaadaa takkaa masjiidan godhin kabiyya biraa taa'ee masjiida ijaare laal masjiida asittuu ganda takkaan seenin achi taa'ee kaas ijaare ijoollota kana walitti qabuun kun addaallu alal khayri kafaa'ilihi namni khayrii irra nama qaceelche akkuma nama dalageeti waan kitaabni jedhuuf jecha obboleewwan keenya kuni jihaadarra jiranii qabsoorra jiranii haatti fufanii yeroo namni lafattu wasana kiyya nyaatte ji'ee wajjiniin taa'uu dadhabe keessatti hanga kabiirummaa hamma kana naatu irratti imaama jedhu keessatti kottaa jedhanii markazoota 35 karraa gadii nama 100 waa if keessaa qabu karraa olii toora nama 500 if keessaa qabu namoonni hammi kun walit dhufanii wal tahuun ka'oomsa gaarii qudwaa gaarii namni isaanitti ilaallatee wuli sawaamni isaaniitiitu jalqaba bu'uura kana lafa kaayee isaaniitiitu gartee karaa kana lafa kaayee insha Allah sawaamni isaaniifis qooda guddaadhaa ta'a isiniin jecha hoggaanii fi gammadee fi waan gaarii arke namni waan irraa dubbatu hin beeku ani duuba umrummaan teenya sun nurraa qeebalamuudhaaf achi hin yaadaa ture yaa rabbi ji'eeti ani sababuma waa xiqqoo waliin haasofne ellaanuu wal harkatte yeroo nanni sitti dubbadhu barnuutis tana qabnaa jedhanii ustaazonni walit dhufanii aqiidaa meesheeffachuudhaaf waan adda addaatiin godhamuun kun nama gammachiisa nuti warri lafaa isinirraa jaallate rabbiin isinirraa haa jaallatu isiniin jenna shayxaana isin jidduudha haa baasu jenna kanamaatis kajinneeti isin jidduu haa baasu jenna walit jaaramuu keessan malee diigamuu keessan rabbiin hun dhageessisanii onlaayina irratti kan immoo onlaayina mul'anne irra jirtanii onlaayina mul'atu hamma miidiyaadhaan dhuftan takka rabbi isin haa godhu sanbira nama yuunivarsiitii lafa jaaru isin haa godhu warra gartee addunyaan sababa ijoollee saniitiin jijjiiramte isin haa godhu waan biraan jiru boone qayroo islaamaatus rabbi isin haa godhu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kan asii olitti daawwattan kun yookaan kan asii olitti dhaggeeffattan kun dhaamsa Sheekh Jamaal Haajiitu ture. Itti aansuudhaan keessummaa kabajaa kan ta'anii fi daa'ii beekamaa ta'anii markazoota lafarra jiran hedduullee hoogganaa kan turan Sheekh Ismaa'il Haaji Xaahiris ergaa isaa haala armaan gadii kanaan dabarfatee jira. Duraan dursee obboleen keenya bakkuma isheen heenyatti dhaabirraa hin eegala. Sheekh Jamaal jazaahullahu khayranii baleen keenya akkuma saatan leewwaniin eegaluun duraan dursee alhamdulillah rabbil aalamiin wanni kanaan baramne baleen keenya anlee nama miidiyaarra leedduu jiraachuu baadhu waan hedduun dhagaya antiyaa niin hordofama leeddullee seenu duraan dursee wannimma isin arra dalaydantuun baleen keenya jiila ganaa dhufuufillee teknooloojiin jijjiiramaa deemti karaa ta'u baleen keenya ama biyya dhihaatti والله أنا ما ديني أنا ولا لا أنا شيء جمالو فيته كلينيكا توكو كلينيكا رسميتي ونكابو لايسنسي كابو خنا ما نمنو كن اتفاق جيسو هيه وانا جايبا رفتي تيسي جارتين جارسا جيسيتي أبوليسا وجين هم فيو هادو سميدان أولا سنجزين الدولة جيفة كلينيك نسان أوروبا هيا مكاب nama baleeyyoon keenya wal ajjeesu jira namni farramee ani jetiyaan harkee tokko qadu
an tanin dur be society jani tanamni if ajjeesu isaan ichitti si ajjeesan kam duufeeta amma osoo jiruuti maatiin bira teessee wallahi maatiin bira teessee summii kanitiif ni dhaammata ni farrama baleen keenya addunyaa fedhinnaati yaane baleen fedhinnaati yaaniin du'e addunyaan kutteeti baleen keenya bineensa taate ano baleen keenya kana waan bartantan ummata saniif illee isinlee ndaa ammoo barnoota alee jiraatan bineensa isin nyaata خرزيانة تشوكوس والله خرزيانة سنة بلين كينيا نوتي متى مسلماتي ورينا مجلس لين أكنوا تطيروا بلين كينيا تتفق الدعاء نهندنو وروي بين جنو خانون دار ربنا ستروا ورو متساتي بوابو سلب بنا قدو إسلام بخاتمة سناتولجو ورا أمتا تعالى رب سناقدو ربي ندن ديا كفدي والفودي كفدي قدي دي بيسا بلين كن يربي سنة والفودو ورا بلوما تنلي بلوما تنقويا كأماتي في دعاء قبل جي والجبي فتر بنا قدو ربي شياطين جنين سيل ربي سنراقبو خير الدنيا خير سنراقبو وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kan asii olitti daawwattan kunis dhaamsa Sheek Ismaa'il Haaji Xaahir yoo ta'u hirmaattonni sagantaa kanneen guyyaa har'aan tanaa asirratti argaman jechuunis ustaazonni markazoota garaagaraa kan asirratti argaman kun yaada isaanii tokko tokkoon yerooniif kannatan haala armaan gadii kanaan kan isiniif dhiyaatu taha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Maashaallah tabaarakallah duraan dursee alhamdulillahi rabbiin akkanatti walitti qabama har'aan tanaa carraa hiree bareedduu tana nuuf kanne abbootii teenyaa wajjin sheekan aalimman keenyaa wajjin wal nu barsiise dhufnee akka isaan irraa nasihaa buufannu nu godhuunu waan guddaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuudhaan barbaada. Onlaayina jechuun ardii takka jechuu ardii tana bakka meeqatti baasan ummanni san keessa namumaatti lakkaawini malee amma ardii takka ta'ee jira innis kanumachi gubbaa san ardii yoo torba taate duraan akka baratan sanitti amma 8 goonaa akkasitti waan akkas taatee jiru amma gaheen achirratti taphatamaa jiru gaheen duraan achirratti taphatamaa jiru qaama taphatamaa jiru wal adda sanirraa ammaan tana akka jirtutti onlaayina kana yokkatti laalte kara hundaan zuumii appii imoodhaa tiiktookii kara hundaanu sheekan keenya irra galee diin godhanii fixan ganda onlaayinaa kana barumsaas dabalachuu barbaanna sheekan keenyarraa namayyuu jechuu abbaan dhaqqabuus akka dhaqqabutti ganama itti fufa koorsii ajaa'ibaa sheeyni keenya ifnuu qabanii jiran yeroo silaa murtaa'ee jiru san irratti namni irratti hirmaatee wal arkee jaarmeyni ammaan tana ka'e kun itti cimee bakka guddaa nuu ga'uu qabaa ammallee namni waan kana keessatti fakkeenyaaf nurraa hafe ni jira waan kana hin dhagayinis ta'e waan kana dhagee kaarraan tana qaamaan asirraa hafes ni jira nama baay'ee jechuu gamtaan kuni gamtaa barattoota jaameetis yaamamuu danda'a gamtaa barsiisotaatis jaamee akka lachuuttuu yaamamuu danda'a jechuu maaliif namni kun akkamitti akka nama barsiisutti haajama namarraa nama akka namatti barsiisuun beeknee jira waan ta'eef ammallee deebisi namoota tokko tokko nama gahee ustaazotii tanaa hin beekne baay'ee jira akka waan namni quban qabnee tokkotti warra isaan qeeqan jechuu baay'ee gurraanis dhageenya isinillee na caalaa gurraan dhageessan maaliif beekan maarree aqiidaa maarree jaa garuu walaakin sadarkaan inni irra jiruu fi sadarkaan namni har'aan tana onlaayina kanaaf lafa'u jiru garaagara dachiisa miidha akka sanitti nama wallaalaa qabatee fiiguu jira san hundaa fi waa hedduu takkaaf dawaa qaba jechuu akki kun qaraatii mataa ofiitiin haa taatu namni kun yeroo dabalataa akkaataa onlaayina waan barsiifamu hedduu sheekan keenya eega yeroo isaanii overtime qabannu kannanii jiran nutilleen akka irraa barannuun isinin jaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
leenjiftoonni barsiisota onlaayinaaf aappii iimoo, waatsaappii, telegiraama, zuum akkasumatti aappii hundaan warri barsiisaa jirtan sagantaa kanarratti argamuudhaaf hedduu gammachuu nutti dhagahame isiniif ibsuu barbaanna. Sagantaa har'aa kun waan hedduu barbaachisaa fi akkaan yaachisaadhaati. Yeroon ammaatuun yeroo warri aqiidaa sirrii hin ta'in hawaasa keenya wallaalaa humaan beeyne odoo humaan baratin akka tasaa biyya ambaa jiran irratti aqiidaa baaxilaa wal fakkeessuun hawaasa burjaajeessuu irratti argamanidha. Kanaaf sheekkan keenyaa fi ustaazotiin teenya warri gara sooshaal miidiyaadhaatiin barsiisaa jirtan wal qabatanii hawaasa keenya aqiidaa sirriidha, aqiidata ahli sunnata wal jamaa'a, ahkaama, siiraa, akhlaaqa islaamaa akkasumatti saqaafata ilmuslim fi tafsiira akka barsiisan kabajaadhaan isaan gaafanna. Sila kana ta'eef ustaazonni keenya warri onlaayinaan barsiisuu irratti argamtan walitti dhufuudhaan barumsi kun akkaan kan shoora ol'aanaa kana kan bahaa jiran akka fakkeenyaatti markazoota 35 ol kan ta'aniin walitti dhufanii jaarmee har'aan tanaa kana akka gadhaabnuuf yookaan akka barumsi jalqabamuuf sababa kan nuuf ta'anidha. Markazoota 35 oliin walitti dhufuudhaan bu'uura markaza ustaazotaa jechuun moggaasanii sheekota keenyaaf haala mijeessanii akka hawaasni keenya baratu kan taasisan yoo ta'u, ustaazonni biraalleen markazoota kanarraa fakkeenya fudhachuudhaan akka barumsa kanarratti hirmaattan waamicha maqaa gamtaa ustaazotaatiin isiniif dhaamuu barbaanna. Ispoonsarri sagantaa har'aan tanaa ispoonsara sagantaa har'aa tahuudhaan kan akka sagantaan kun milkaa'u taasise markaza Daarussalaam kan ustaaz Saabir Shaafiitiin durfamu, akkasumatti lammaffatti markazul Aqsaa kan ustaaz Abu Hudayfaan durfamu shoora olaanoodhaan akka sagantaan kun milkaa'uuf shoora warra taphatanii isaan kanaafillee asumaanuu galanni keessan jannata isaaniin haa ta'u jechuun barbaada. Wanni dhaammadhu asirratti ustaazotii tiyyaa fi akkasumatti keessummoonni kabajaa irraan tanaasitti argamtan barattoota kanaa fi keessattu amiirrota warra barattoota kana dura deemanii wanni ustaazota teenyarraa hambifannu hin jirtu, wanni ulamaa teenyarraa hambifannu hin jirtu jedhanii akka rakkataa gargaaruudha, akkasumatti masjida bakka adda addatti ijaaruudha, akkasumatti madarasaalee hawaasa islaamaa fayyadu bakka hunda ijaaruudhaan ijoolleen tun shoora ol'aanaa waan taphachaa jiraniif ammallee dadhabinaan isaaniin ja'a. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkuma beekamu sagantaan akkuma jennetti sagantaa gamtaa ustaazotaatii fi akkasuma ustaazan ustaazotaati. Wanni nin jeetun isinii galtee laata? Gamtaa ustaazotaatii fi ustaazotaatii wal keessa jirra jechuudha. Isin barattoonni keenya kanneen gara aappii iimootiin, zuumiitiin, telegiraamaan, waatisaapiin, sooshaal miidiyaa fayyadamtanii barachaa jirtan har'a kan itti argamnu abbaa guddaa keessan faadhaan wal bira jirra jechuudha. Abbaa guddaa jechuun akaakoo jechuudha. Akaakoo warra isaan kana barsiisaa jiranis. Kanaaf warri
ardiirra jirtan hundinuu bakka garaagaraa teessanii biyya garaagaraa teessanii sagantaa hordofaa jirtan hundinuu rabbii waan baranne kana warratti dalaguun haa godhu jecha inshaallah gaa kanarrattis keessummaa fi barsiisota keenya warraan nu barsiisan daa'iiwwan keenya hedduu of cinaa qabna. Kana cinatti argamus sheekha keenyaa fi daa'ii keenya daaliktaratii fi hamiltan damee bahaa kan ta'e akkasuma ammaas daa'ii fi barsiisaa aqiidaa barsiisaa hadiisaa quraanaa waggoota hedduudhaaf nu barsiisaa turan keessaa isa tokko. Mee kanarratti sooshaal miidiyaa kanarratti barachuun bu'aa akkamii qaba? Namni yoo gamtaan lafatti barbaachisu sooshaal miidiyaa gubbatti hin barbaachisu faayidaan isaa ta'u maali waan jettuu fi dhaamsa bareedaa ummata muslimaa kan addunyaarra jiran hundaafuu kan nu dhaamu sheekha keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheekh Jamaal Haajiituutu nuuf dhaama. Sheekha keenya wajjin turtii gaarii. Asirratti waa lamaan dhaamuu barbaade. Tokko nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam walaa tabaaqaduu jedhe. Tabaaqaduun tun لا تفعلوا لا يفعل بعضكم ببعض أسباب البغض يجو قرين كيسان قريدت سببا والجبنا ولتندلقنا يجو سببا نمتي والجب ملتو نمتشي كبري قباتشو ملتو نمتشي أنانية أنا ملي يجو قباتشو دا علي بن أبي طالب أكينيجي ابن عبد البر تيتو رواياتنا تمهيز ساقي ستو ديزي علامات قيامات راجي namni isa bira qara'u maaliif fi nama bira qara'aa jibbuudha jedhe alaamaa qiyaamaa keessa jira mallattoo qiyaamaati jechuudha saniif warri salafaa warri nu dura dabre kun sheekkan isaanii hogguuni fi lakkooytu ha sheekkan isaanii nama 80 jira ha sheekkan isaanii nama 500 jira namni tokko fakkeenyaaf profaayila yookiin yuunifoormii nama tokko uffatee arra barnoonni kan kee itti tolee si jala dhufe ati achi teessee nama san akka inni waan san firraa dhiisu kophaadhatti adii godhattee duubaan dubbiftee haaseeffattee akka waan ifi irra ciminaa himuun haaraam callaadha. Sababaa wal diigamiinsaati namni san rabbii jechaan deemu isin hawaasni laal duroo isinumaaf himna dhaggeeffadha. Nama akkasii anallee ta'u kaanillee ta'u namni san rabbii jechaa akka hin deemne duniyaa jechaa deemu beekaa takketti takka. Ammoo namichi fakkeenyaaf sa'a 2 fi 3 irratti barnoota achi qaba. Barnoonni kun itti tulee dhufe dhaggeeffate taanaan caluma itti barnoota kan kee uffachuu malee nama san akka inni markaza san dhiisu. Kottuu na bira qaree wulii asittiin si galmeessa kara biraan deemin jechuun sababa zulmiiti akka jiru obboleessa keenya dhageesse bakka da'awaatti godhan irraa siyaamaa malee masjida kanarraa masjida kanatti yaamina akka waan masjidaati barbaadan bakka lolan yooni fi bakka itti loltan barbaadan nama mana islaameessinee dhallaala kabiraati jiran mas kaayina gantuu jechu gantuu kami nama dukkaana nama osooni fi dalagu booda anaa totte abba jiru nama barsiisummaa osooni fi mana barnootaa tokkorra kaayini booda anaatti abba jiru khiyaanaadha wanni tuni jechu inqilaaba jaamti walirra finceluu jaamti rabbiin subhaanahu wa ta'ala man lam yashkurin naasa laa yashkurillah namni namaa galatan galchine rabbiif galatan galchu siin jeebar nama tokko kamarkaza si dura jaaree obboleessoo naa barsiisinaa eegi siin jee ati isa duubaa khiyaanaatti dalaydee waan rabbiitiin dalaga jechaa laal waan rabbiiti jechaa wanni sun waan rabbiitii miti waan qalbii teetiiti malee takkitti san hubadhu jechuudha waan zanni teetiiti malee dhiisii obboleessa kan keetii isaatii waan isin jee amaanaa isaa tarakkabsiisi guyyaadha dadhabde malee isa duuba khadiige rabbi isinaa diiguun isin hin ja'a waan takkitti tan hubadha saniif hawaasni keenya bakka jirtanitti khiyaana isinuuni beeytanii bar namni kun rabbi jecha diima laal yoo gowwaa ta'e malee namni yoo hakkasaa ta'e malee numa beeka namni kun nama dhugaadhaan waan rabbi deemuu fi nama tasaa keessa lidatu akkasif irraa eedan isin hin jenna dhaamsa ammasin irratti xumurachuu barbaade an fixadhe. Assalaamu alaikum. Inshallah sagantaa teenya gaatan eegaree furra eegaltanii nu hordofaa jirtan inshallah asirra gabaabsanna hamma yeroo biroo walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo akkuma ilaan gammaatti daawwattan sagantaa addaa kan ustaazonni onlaayinii irratti barsiisan yookaan
markazoota onlaayinii irratti ijaaranii hawaasa keenya kan haala mijataatiin gara markazaa yookaan majlisaa madarasaa yookaan gara masjidaa deemanii barachuu hin dandeenyeef haala mijeessanii achirraan barsiisaa jiran kan isin daawwachiisaa turredha. Akkuma asii walitti daawwattanii fi akkasumas hordoftanii jirtanitti nuyi dhaloonni lafaa ol ka'aa jiru kun tokkummaa jabeeffannee biyya tana gara fuulduraatti ce'isuu irratti waliin haa hojjennu kan jedhan ergaa isaanii jabaa ture. Tokkummaan waan hin argamin argamsiisaa, diigamuun ammoo waan argame dhabamsiisa waan ta'eef kana caalaa walitti dhufnee qindoomnee tokkoomnee sheekota keenya jala mataa qabannee kan hin beekne barannee kan beeknu yaadannee waan beeknurraa nama barsiisuu fi nama yaadachiisuu itti fufna kan jedhanis isaanuma ture. Markazoonni kun hundinuu ji'a Ramadaanaa sababeeffachuudhaan yeroodhaaf barumsa isaanii addaan kutanii turan ammaan tanatti galmee jalqabuudhaan hundi isaaniitu haala adda ta'een barnoota isaanii eegalanii akka jiranis beeksisaniiti jiranii. Wanni kanaatis babal'atee gara iddoo biraatti illee faffaca'uu qaba. Markazoonni lafaatis ta'e qilleensarraa haala kanaan walitti dhufee tokkummaa isaa jabeeffachuun hawaasa isaatiif hojjechuuf walii galuu qaban dhaamsa sagantaa keenya kan guyyaa har'aan tanaati. Innaa akkanatti walitti dhufanii diin islaamirra waliin ga'anii diin islaamirra waliin mari'atanii diin islaamiif hojjanna jedhanii walii galan kan kana caalaa nama gammachiisu hin jiru isiniin jecha guyyaan har'aa guyyaa addaa ture. Isinis bakka teessanii akka irraa gammaddan abdiidha qabna. Hanga xumuraatti kan isin faana ture Abdulwahaab Sheek Jamaal Haajii ture. Sagantaa tana waraabbiidhaan Abdul Aziz Tamaam nu faana turanii hanga sagantaa kana fakkaattuun gaafa rabbiin jee inshaallah yeroo biraa walitti deebinu jiruu gaarii jiruu gammachuu jiruu ibaadaa keessa nuuf tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu.